Videoon kun vaayiraalii akka hin baane beeka. Sa'aan mallee waraabaa jira waan ta'eef, laakiin namni dhaggeeffate immoo dhugumatti eebbifameera. Waan lama daark saayikooloojii isin himu. Namni guyyaa gadda keetii dhufee si waliin mammaraatu hundi fira kee akkasitti hin fakkaanne. Duraan fira keeti siin jedhaniimi diina kee baruudhaaf guyyaa gadda keetii nama mana kee dhufu, guyyaa ati cabxee nama mana kee dhufu siin jedhaniimi dhugaa isinitti himu. Namni tokko nama sakaalee lafaan nama dhahee akki inni itti lafaan nama dhahee yookiin sakaallaan isaa sun ilkaan meeqa akka sirraa cabse lakkaa'uu dhufaa beeki gariin namaa. Lafeen meeqa akkati cabxe, hangam takka akka atiin gaddite, hangam takka akkati cabxe laalee gammaduudhaaf dhufa. Namoonni tokko amala shayxaanaa qabu. Summa nacuudhu billaahi min daalik. Maddii kee ta'anii fira kee fakkaatanii dhiiga kee kalola'u kufaatii ati itti kufturraa gammachuu argatan. Kuni uumama nama waanyoo jedhaniini. Namni akkanaa haasidha. Haasinni namarraa achi siquun isaafuu dhukkuba. Sitti kalaayee sima kuffisaa sima dararaa waan ati taatu maddima kee taa'ee ilaala. Ka guyyaa gadda keetii dhufe hundi fira kiyya warri jettanii yaaddan. Kuni dogoggora guddaadha. Nama akka atitti boottu, akka atitti cabxe, akka atitti naafatte, akka ati hiriyaa kee keessa itti hafte laaluu mana kee aankoo akka jira. Kasii waliin booye hundi fira keetii miti. Imimmaan naachaa waan jedhamu akka hin dhageenye. Lammaffaa warroonni dhiifama nama gaafattanii eega dhiifama nama gaafattan namni tokko dhiifama isiniin jedhe booda bakka jalqaba waa osoo hin badiin jiru sanitti deebi'uu warri barbaaddan. Anaa miti rabbinu Aadam alayhi salaatu wassalaam nuhii miti jechuudha. Rabbu Aadam alayhi salaatu wassalaam muka tana nyaatinii jennaan hin nyaata shayxaan waswaase. Dhiifama gaafate rabbiin. Yogguu rabbiin dhiifama gaafate rabbiin ni araarameef. Laakiin jannata deebiseera? Laa hin deebisne. Nuhuu kunoo sababa saniini waan achii citte nuhuu kunoo dachii tanarra waan dalaganneen fedhii rabbiitiin rahmata isaatiin jannata hawwu jirra. Osoo gaafa san rabbi fedhee jannata inni muka san nyaachuu baate silaanu martinuu jannata keessatti uumamna. Kun yaada kiyyaa beeki. Kanaaf rabbiin dachii samii uume bakka jalqaba sadarkaa isaan irra turan sanitti hin deebise. Anaa ilma namaa dhiisiti. Dubbii tanarraa waa hedduu barata. Nan tuqin, nan cabsin, eegana cabsite, eegana tuyxe, eega eenyummaa kiyya isa kalee san abdii akka muradhu gootee akka bofaatti yogguu an biyyee arraabadhee ka'e dhuftee dhiifama na gaafattaami. Inshaallah onneen tiyya banaa dhiifama isiniif goona nuti. Garuu biyyee hedduu arraabannee akka bofaa sanitti kaane waan ta'eef bakka jalqabaa sanitti deebi'uu yoo kan yaaltan taate isin warra osoo jiru du'eerraa. Dhiifamni waan maran jijjiiru. Dhiifamni hamilee namaa cabxe bakka ittiin deebisu. Dhiifamni kufaatii gangalataa fi bu'aa bahii namni sun bakka sanitti deebi'uuf godhe hin deebisu. Awufii namaa gochuu jechuun anaa fi si jidduu nagaha jechuudha malee ati akkuma kalee hiriyaa kiyya jechuu miti. Ati akkuma kalee saaxiba kiyya jechuu miti. An boqonnaa sammuu fedha nagaha naasi jidduu jechuudha. Na cabsitee dhiifama na gaafattee akka kalee saniin na waliin kolfuuf hin dhufin. Yoo dhufte ammoo ati dogoggoriin an bakka kalee saniin jiru. لأنه أنا كليسي تأجيس وأنت إفتوني تبراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.